Boyne Rabia. Ya kana dia anti. Maatu simbo jisara biraya tani hojjettani dalagattani. Antin gugubde dizar mallan ungani sitin gugubde mamana rawide. Kone dute margo kanile jedani kumate. Akkana kontoraataan fidanii ilmaan Oromoo kana si boochisaa jiran wallaahi la'azimee hedduu dallaala seera alaatiin fidanii kontoraata yanii kana booyaa jiran. Dhugaa rabbii ijoolleen kunniin baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Argitanii jirtan hojiin kun hojii eenyutu jetta hojii dallaala seeraan alaati jechuudha. Dallaalonni seeraan alaa akkuma argitan kana ijoollee biyyarraa fidanii fiizaa daawwannaatiin biyyarraa fidanii jechuudha. Achi booda ijoolleen kunneen namni fudhatu hin dhabamee ijoolleen kunniin qaraama keessa seenanii fiizaan isaanii ka ji'a tokko yookaan ka ji'a lamaa sun irraa dhumateetiin jechuudha. Akkanatti daraaramaniitiin amma seeraan ala ta'anii galuufis rakkoodha. Waraqaan isaanii qixaatii lakkaa jira. Hojjechuufis namni aramni qixaatii kana isaanirraa kafalee qaraama kana isaanirraa kafalee fiizaa isaanii hojjechiisu hin jiru. Amara jaraamoo hin beeytan. Qaraamaa kafalanii fiizaa namaa hojjechuu kana hin jaalatan jechuudha. Kanaaf osoo fiizaa qabdan yoo isin hojjetan malee yeroo kana hin ulfaata jechuudha. Nama fiizaa namaa hojjetu argachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya jalqabu biyyarraa yoo dhuftan dallaalonni haga birrii keessan isin nyaataniif afaan isinitti tolan malee as yoo dhuftan waa meeqaan isin dararan mana isaaniitti nyaataan dararamtanii nyaata dhabdanii bishaan dhabdanii saree isin hanqisan jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya namarraan dhuftan eeggadhaa laalladhaa. Dallaala sobaa jechuudha. TikTokii kanarratti taa'ee rakkoon qabu obboleettii tiyyaa maal rakkoo qaba saba tokko jedhanii afaan keessan dubbatu ta'eef nama isin yaadu isinitti fakkaatin isin nyaata jechuudha. Hundi isaatu haga maallaqni keessan harka isaanii gayuuf afaan isinitti tolaniitiin nama gaarii fakkaatanii nama siif yaadu fakkaatanii saba kee fakkaatanii jechuudha. Garuu sabuma keeti afaanuma kee dubbatanii garuummoo keessi isaanii jechuudha haga maallaqa kee nyaataniif malee siif bakka hin qaban jechuudha. Lammii kiyyaa obboleettii tiyyaa intala Oromootii rakkina biyyaa baasee uf jijjiiruuf biyyaa baate maatii ofii jijjiiruuf biyyaa baate akkuma anaati jedhanii of duuba deebi'anii hin yaadan jechuudha. Wallaahi of duuba deebi'anii hin yaadan jechuudha. Inumaayyuu uummata keenya kanarra jechuudha biyya namaa kana keessatti uummata keenya saba keenya kanu jennuun kanarra araba kanneen wayya jechuudha. Isaan garaa laafan miskiinatti hin cakkanan jechuudha. Wallaahi miskiinatti hin cakkanan haqa keetti irratti nyaata dhugaatiin sin adaban jechuudha. Kanaaf uummanni keenya baay'ee garaa jabaatan keessattuu warri dallaalotaa jechuudha. Warri dallaalotaa keessattuu haramanoota jechuudha. Namaaf hin yaadan lubbuu ofii malee lubbuttii ofii san malee ati duutee dhibamtee rakkattee akka barbaade taate dantaa isaaniitii miti. Gaafa kaan ofirraa gasii darban jechuudha. Seeraan ala bayii hojjedhu jedhanii ala. Kana keessa ati nyaattee dhuyde achitti haga hojii argattuyyuu katachi teetteetiin nyaattee dhuyde mana isaanii kateetti guyyaa 2 bulii 3 bulii sanuuyyuu sirra herreeggatan jechuudha. Sanuuyyuu sirra herreeggatanii yoo amma ijoollee miidhaa akkas godhaa jiran jechuudha. Irra herreeggatanii madaamin isaanii yoo fiizaa hojjechiisuuf kaansileeshinii isaanirraa fuudhuuf garas dhayite jechuudha. Maallaqa haganaatti irra jira seera dirqama maallaqa haganaa damooza isii irraa kafaluu qabdi jedhanii. Ka madaamii irraa seera biirootiin irraa fudhateen ala ka hojjettuu irraallee damooza isii irraallee irraa mursiisanii fudhatanii jechuudha. Dirqama haga birrii san kafaltutti kaansileeshinii ittiin kennan. Kanaaf damooza ijoollee irraallee akkasitti muratanii nyaataa jiranii jechuudha warri dallaaltotaa. Kanaaf ijoolleen keenya yoo dhuftanis nama biyya keessanii nama beektan ta'uu qaba. Nama safara keessanii ta'uu qaba. Nama maatiin keessan beeku ta'uu qaba. Odoo isinuu rakkoon wayiitu isinirra gahe osoo miidhamtaniyyuu nama maatiin lamaan kokkee wal gaafatu guma walirraa kaffalatu ta'uu qaban isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Kaataniitumaan afaanuma keessan dubbataniif rakkoo hin qabu jedhanii haga dhayxanii
damooza kee birri keessaniin isin adabanii haga birri keessan nyaatanii afaanuma isinitti tola rakkoon qabu hagasi. Afaanuma sitti tolan nama gaarii fakkaatan. Isinii galee kanaaf yoo birriilleen isinii hanqate duuba iyyuu isin fidan biyyarraa jechuudha. Birri gimmaasha isin kafalchiisanii gimmaashni isinirra hafe warra fidaniitiniin achi booda maal godhan birri isirra hafe san isin kafaltaa deebiteellee birri ji'a tokko tirfii ka irraa fudhatan ijoollee biraa baay'eetu jira jechuudha. Ka ija kiyyaan arge. Wallaahi ka ija kiyyaan arge. Akkanatti birrii haganaan irraa fudhatan ijoollee naan jette jira jechuudha. Kama naan hojjedhu kana maatii isaanii bira hojjettu haaraa dhuftee warri biiroo bara akkanatti birrii ji'a tokko bilaashumatti na nyaatanii. Ka olii galleen 60,000 40,000 biyya kafalee biraa dhufee 20,000 naa hanqatee rakkoon qabu hojjettee nu kafalta gaafa dhufte jedhanii sanii walii gallee dhufee gaafa dhufe immoo 40,000 kafaluu qabda naa jedhan jette 20,000 itti dabalatanii jechuudha. Isinii galee kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee of eeggadhaa isinii jedha. Kanaaf ijoolleen kunneen akka isaan itti dararamaa jirtan argitanii waraqata harkaan qabanii waraqata isaaniiti ka qaraa malakkaa jiru qooqaa kabilaan adabamaa jiranii akkuma argitan jechuudha. Kanaaf of eeggataa yeroo biyyaa baatan ijoolleen keenya saba kee keessa biyya kee odoo ta'e gabbaatis kadhattis bishaan isoo ta'e namni si obaasa.